kan jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyoon galatu kunoo gaa amma saa kana immoo information isin fayyada isin gargaara jedheeti yaade wantoota barbaachisoo ta'an wantoota lama isiniif qabadee dhufeetiin jira egaan yeroo darbe keessa qabxiilee 5 isin barbaachisu isin gargaaru jedhee kan yaade isin barsiise irratti baay'een keessan daawwatanii jirtu akka jaallattan illee natti himtanii jirtu jechuudha egaan achirra dhaabadhee immoo gaafii keessan irratti hundaa'uudhaani guyyaa irraa kanas immoo wanta isin fayyadu information gaarii isiniif kennuudhaaf dhufeetiin jira jechuudha arraan kana gaa kan inni nu haasofnu ennaa gara biyya alaatii gara biyya keessaa ennaa gara Itoophiyaa dhuftanii taaskii fi hoteelaa wajjin kan wal qabatu irratti haasofna jechuudha egaan akkuma beektanii magaalaa Finfinnee yookiin Addis Ababaa ennaa geessanii biyya alaadhaa gara biyya keessaa ennaa galtan jechuudha dirqama taaskiin isin barbaachisa ta'uu ni malata kanaaf egaa yeroo ammaa kana keessa immoo astadaadariinti Addis Ababaa illee kan beeksise taaskoliin amma tajaajila kennaa jiranii saamicha garaagaraa fi ajjecha garaagaraa gaggeessaatti jiru jechuudha egaan kana ilaalchisee jechuudha taaskii seefii ta'ee akkamitti argattu kan jedhu irratti haasofna jechuudha taaskii karaa isin argachuu dandeessan taaskii ennaan isiniin jedhu qabeenyaan keessan isiniif eegamee bakka ga'uutii barbaadan seernaanii lafa ga'uu barbaadanii akka garaa keessanitti kan isin geessanii akkasumas illee yoo barbaadan bilbiltanii kan waamtanii appilikeeshinii mataa isaanii illee ni qabu appilikeeshinii sanarraan illee ammam akka isaan isinitti dhiyaatanii jiran ilaaluudhaani waammachuu kan akkaataa itti dandeessan illee of keessatti qabatanii jiru jechuudha egaan taaskoliin kuni maqaan isaanii piik raayid kan jedhaman kuni Itoophiyaa keessa galuun isaanii dhiyoodha garuu gaa taaskolii amma tajaajila kennaa jiran irraa isaaniin wayya jechuudha maqaan isaanii rammas irraan isiniif deebi'a piik raayid kan jedhaman kuni ofii kiyyaas itti fayyadamee argeetiin jira hiriyoonni koo baay'een illee itti fayyadamu jechuudha wanta kanatti kanaaf baay'ee tokko waan itti amanuudha akka mataa kiyyaatti namoonni baay'een illee taaskolii kanatti fayyadamanii baay'een isaanii akka galateeffataa jiran argeetiin jira jechuudha egaan taaskoliin kan nama dhuunfaa Addis Ababaa keessatti yookiin Finfinnee keessatti tajaajila kennaa jiranii dhiibbaa garaagaraadha jechuudha kan isaan namarraan ga'aati jiranii saamichaa wajjin wal qabatu akkasumas illee ajjeechaa garaagaraa wajjin kan wal qabatu wantoota fofokkisoo baay'ee hojjetaatti jiru jechuudha kanaaf ennaa gara biyyaa galtanii taaskii fayyadamtanii yoo isaan amma isiniin jedhe kana fayyadamtan baay'ee isiniif gaariidhaan jedha inni kan biraanii waa'ee hoteelaa irratti jechuudha egaan gara biyya alaatii gara biyya keessaa ennaa galtanii hoteelli isin barbaachisuu ni malata hoteelonni kunis immoo hoteela gaarii ta'uu malu jechuudha hoteela baay'eetu jira gaamma sa'a kana magaalaa Finfinnee yookiin Addis Ababaa keessatti hoteelonni gaggaariin baay'ee inni jiru hoteelota kanagaa salphaamatti osoo deemtanii irra deemtanii hin barbaadin osoo homaa tokko cinqamii jechuudha salphaamatti akkaataa isanitti argachuu dandeessan illee ni jira jechuudha egaan salphaamatti hoteelota kana siree isaanii amma akka inni qulqullina qabu eessatti akka isaan argamanii fi informationii isin barbaachisan irraa argachuudhaaf salphaamatti booking.com jettanii kunoo isa sitti argartan kana booking.com jettanii galtanii weebsaayitii jira jechuudha weebsaayitii isaan irra seentanii booking.com jettanii innaas irra seentanii weebsaayitii isaanii argattu saniin booda egaan by the way booking.com kuni akkuma addunyaatti jechuudha kan inni hojjetu baay'een keessan beekuu ni maltu ta'a fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti akkasumas illee biyyoota arabaa garaagaraa keessatti booking.com kuni faayidaa garaagaraadhaaf ni oola jechuudha waa'ee hoteelaa wajjin kan wal qabatu irratti kanaaf gara Itoophiyaa innaa dhuftan illee Itoophiyaa keessattis waan hojjetuu fi booking.com kana keessa seentanii safara eessaatti akka hoteelli sun argamu siree hammamii akka qabanii qulqullina isaanii kan jedhu achirraa ilaaluu ni dandeessu jechuudha egaan waa'ee taaskii irratti cimsee gadi fageenyaan isiitti meer jedheetii yaada taaskii innaa gara biyya alaatii gara biyya keessaa galtanii of eeggannoo cimaa godhadhaan isiniin jedha egaan wantoota baay'eedha jechuudha yeroo ammaa kana keessa kan uumaati jiru wantoota fofokkisoo godhamuu hin mallee waan baay'ee wajjaa waan jiranii fi dirqama kana xiqqaasusa guddatus isiniif beeksisuu waan hin qabuufan qabadhee dhufe jechuudha hordoftoota tiyya egaan biyya alaa keessatti keessumatti iyyuu Ameerikaatti jechuudha baay'ee keessan ni beektu Uber kan jedhamu jira jechuudha taaskiin Uber jedhamu kun safe kan ta'e iddoo barbaadanitti akka barbaadanitti waammattanii lafa barbaadan kan ittiin deemuu dandeessanidha egaan Itoophiyaa keessa illee ennaa dhuftanii kunoo kan akka piik raayid kan jedhaman kuni appilikeeshinii mataa isaanii illee waan qabanii fi dirjitiidhaan hojjetu qabeenyi isin itti fe'atanii taaskii sanaan deemtanii seefiidha jechuudha haala kaffaltii ilaalchisee immoo kaffaltii jechuudha amma ittiin deemtanii jechuudha muraasa deemta yoo ta'e qarshii xiqqoo kaffaltu baay'ee deemta yoo ta'e akka baay'ina deemtanitti jechuudha egaan taaskoliin kuni kiiloomeetiraan jechuudha kan isaan isin kaffalchiisanii
hanga deemtan ilaaltaniitu daashboordii ergi ilaalatanii booda baatii isiniif kennu baatii sana ergi fudhataniitu qarshii kaffaltuuf jechuudha. Wanti isaan hojjetan hundisaa gaawwii waan ta'eef isatti yoo fayyadamtan irra caalaa fayyadamaa taatu jedheetii yaada akka mataa kiyyaatti. Kanaaf egaa xiqqaatu isa guddatus informationiin kun akka inni isin gargaaree akka inni isin fayyadu abdiinan qaba jechuudha. Gara biyya alaadhaa gara biyya keessaa nagaltan egaa wantoota kana lamaanitti osoo fayyadamtanii baay'ee tokko isiniif gaariidha jedheetii yaada. Sababni isaa immoo namoonni baay'een biyyaa ba'uun keessan turtaniitu ta'uu ni malata. Kanaaf innaa gara biyyaa deebitan immoo akka dhiistan biyya kana dhiistan deemtanitti arguu dhiisuu ni maltu waan ta'eef innaa gara biyyaa galtanii wantoota muraasa isin barbaachisanii qophooftaniitu dhuftanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Egaan informationiin gara biyya alaadhaa gara biyya keessaa innaa galtanii kan isin fayyadu isin gargaaru jedheetii yaade kana qofaa miti wantoota baay'ee isiniif qopheesseetiin jira. Akka taanutti viidiyoo isaanii taruma taraa isiniif nan gadhiisa jechuudha. Egaan inni har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo kana fakkaata. Yaada qabdan illee koomentii irra naaf kaa'aa isarratti illee ilaalee viidiyoo ammayyuu isiniif hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha please namoota baay'ee bira akka ga'uu fi osoo laayik gootanii baay'ee natti tola. Baay'een keessan koomentii irratti na jajjabeessaa jirtu akka jaallattan illee natti himaa jirtu. Garuu laayikii xiqqoodha jechuudha kan inni argachaati jiru. Please viidiyoo kiyyannaa isiniif gadhiisu laayikii gochuun uma waan cimu miti waan sekendii tokkodha jechuudha. Aluma tokko qofa laayik naaf godhaa ba'aan isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatoomaa ammas irra deebi'ee ciao.